fakkeenya gaara mul'ataati gurraacha kana waggaa galbiyya kanatti baatirraa doolaara 100 erga kiraa mana itanirraa kafalaa jechuudha. Mee waggaan sagalii baatii mee qaba doolaara 100 baay'isi. Fooqii biyyatti na jaaru mucaan kun sinii galee miti obbolummaan dhugaa kanaa jechuudha. Nuti kana beekna malee kayfi. Amma ani bakka bu'aa Harargeeti ani bakka bu'aa Arsii takkana orbitaa isini kolfaan. Awwarri jaartii niitii intala Arsii Harargee intala Arsii ujala qabdu gisee isin achi waltumtan waan isin iyyisu seetee dafee itti michira marshii kitaabul jismiraa dubbise. Kan niitiin isaa Arsii Harargee niitiin isaa Arsii gisee isin achi wal iyyisiitan waan niitiin isaa itti michira. Miyuutirraa bukaaf ishee kaab. Miyuutirraa akkana gattuqii bakka ma. Eeywa dubbadhaam. Amma sirrii. Yaa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dhagay naasima. Aishi. Nama wal jaalatu wal lolaa bar. Akkan. Harargee fi Arsii wal salurraa tolan malee wal tumurraan tolan sii galee. Wallahi kasi dhugaa jette wallahi Harargee baardiyya wal sabtuun tolti wallahi dhugaa. Intoon silaalee bannee fi akkanaan tun obdii walitti hidhamte sii galee. Akka silaale walirraa namni seenaa wajjii qabu laal seenaan teenya yeroo hunda seenaa Oromoo keessatti nu lamee waliin kaana sii galee. Akkan. Calii jalan koo oggii dubbatan harma muraa nulee itti aansan. Dhugaa. So saniifuu laal beeki nuti nama wal loluu nurraa toluu miti. Oggii isin akkana jettan namni illee isin kofla isin utubaa Oromooti keessattuu jarri lamaan kun utuboota Oromooti. Warra gartee lafee duydaa Oromoo warra sabboonummaa nama barsiisee warra Oromummaa tana gartee itti ciccitee gaafa gartee namni Oromoo ifiin juu qaanfatu hunda warri magaalaa kun lakkee ati Oromoodhaa jee gartee nama Harargee fi Arsiin tun nama osoo namaaran saliin biyyaa bahee ta'uu wayii bahee taate. Arsiin jaartii milik saltenyaa nima. Jaartii sige taayisu.